Kanaaf jedheen hunduma isaa dhabe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda carraa yuunivarsiitii seenullee argadheen yuunivarsiitii Jijjigaa deemeen haa ta'uutii garuu sababa gaa'ilaatti barnoota koo addaan kuteen dhiiseen darbe immoo jireenya foonii koos balleesse. Dhaladheen hangan kutaa 8 ga'utti magaalaa Amboo keessatti baradhee xumure. Kutaa 8 xumureen kutaa 9ffaatti akkuman darbeen garuu abbaan kiyya jijjiirraa hojii magaalaa Sabbataa waajjira lafaa keessatti argateen jijjiiramnee magaalaa Sabbataa naannoo magaalaa Finfinnee gallee. Abbaan koo hojjetaa mootummaa ture. Umrii isaa guutuu mootummaa tajaajilee. Jalqaba barsiisaa mana barnootaa kan ture yeroo ta'u sanaan booddee biiroo barnootaa magaalaa Amboo galee achi waajjira lafaatti ce'ee bifa kanaan tajaajila isaa xumuree yeroo ammaa kana beenyaadhaan nama jiraatudha. Haati kiyya hojii argatte ni baasa kan jette yeroo garaa garaatti jijjiiraa hojjechaa anaa fi obboloota koo 3 kan guddiste yeroo ta'u yeroo ammaa kana immoo kan hojjechaa jirtu maatii keenya jiraachisuuf buddeena tolchuuni. Kan nutti dhamaatee nu guddisaa turte ishee ga'uu didee ammallee cileen rakkinaa yookiin immoo hiyyummaan mana keenyatti galagalee haati koo ammallee aara jalatti buddeen tolchaa gurguraa mataa ishee fi abbaa koo jiraachisaa jiru. Haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee 4 godhatanis haa ta'uutii garuu arfan keenyiyyuu warra deebinee maatii keenyaaf taanu ta'uu dadhabneerra. 4 keessaa dubartii ta'e kan dhalate 3ffaa irratti anaa kan koo jireenya kiyyaa harka kiyyaan hin balleesse. Ijoollummaa kootii kaasee mana amantaatti deddeebi'uu baay'een jaalladha. Ganama galgala otoo addaan hin kutiin yeroo hundaa mana amantaatti nan deddeebi'a. Keessa koonis waaqa kiyya nan jaalladha. Haa ta'uutii garuu waaqti gara jireenya koo keessaatti kan dhufe akka ani barbaadutti otoo hin taane akka inni barbaaduttidha. Ani kaayyoon koo baradheen barnoota xumureen maatii koo haadhaaf abbaa koo boqochiisu jireenya gaarii yoo naaf tole biyya hambaa yoo naaf toluu baate immoo biyya keessa jireenya gaarii jiraachuun barbaada. Waan tokkollee akka natti hir'atu jireenya koof hin fedhu ture. Maarreegaa dubartii waan hin ta'eef jaalala kan hin jalqabe immoo yeroon barnoota koo kutaa 9ffaa baradhudha. Dargaggeessi jaalala waliin eegale kanan baay'ee jaalladhu akkuman magaalaa Sabbataa dhufetti qalbii koo keessa bu'e. Isa arguun akka waan qabbana guddaa jireenya koof argadhee kan naaf ta'u jaalala addaan keessi koo isatti hidhamee ture. Magaalaa Sabbataa dhufeen baatii 8 booddee gaaffii jaalala naaf dhiyeesse toleen jedheeni sanaan booddee iccitiidhaan ijji namaa otoo hin beekiin yeroo jaalalaa waliin dabarsu eegallee. Seerri mana amantaa keenyaas ta'e mana amantaa kamiyyuu gaa'ela dura wal dhungachuus wal tuttuquus wal qunnamtii saalaa waliin raawwachuus gonkumaan eeyyamu. Maarree namni nani jaalladhe kuni seera kanallee waan beekuuf baay'ee wal qusannaa. Waan hundumaafuu booddee ni qaqqaba jennee obsaan wal kaawwachaa turre. Anis barnoota koo ittiin fufee. Isaaf waggaa 4 dura yeroo wal barru jechuudha qormaata kutaa 10ffaa kufee maatiin isaa meeshaawwan ijaarsaa gabaa qaban naannoo sanatti waan gurguramaniif mana meeshaa ijaarsaa bananii fi sana keessa hojjetaa. Yeroo hedduus iccitiidhaan suuqii mana sanaa cufnee waliin oollaa. Yeroo gaariin jaalladhu waliin dabarsinaa. Innis reefu dargaggeessa ijoollee waan na ta'eef fiiguuf hojjechuuf humna nama qabudha. Hojiinsaa baay'ee deemaa fi achumatti dhalatee waan guddateef waa'ee lafaas waa'ee manaas waa'ee bakkaas waa'ee ijaarsaas waan beekuuf maamila dhufan deeggarsa gorsaa fi kennee fi salphaatti nama hedduu waliin wal baree hojiinsaa haala gaariitiin nama deemaa fi jirudha. Maatiin isaa suuqii kana bananii fi waggaa 4 booddee jechuun anaaf inni wal barree waggaa 2 booda yeroon barnoota koo kutaa 11ffaatti darbu lafa mataa isaatti bitee mana ajaa'ibaa abbaa Elsheeppii kutaa 6 qabu ijaaree xumureera. Yeroon gara kutaa 12ffaatti darbu immoo konkolaataa dhuunfaa kan manaa bitateera. Maarree haala gaariirra jira nama jechisiisa mitiire. Anis nama kana waliin otoonni mana sin ijaarratiin konkolaataa sin bitatiin jaalala waliin hin eegalee. Kana hundaarra immoo akkuma koo mana amantaa jaallataa. Haa ta'uutii garuu akka nama
mana amantaatti deddeebi'utti jiraachuun barbaadu. Jireenya lafa kanaatti of dhiphisuun hin barbaachisu fataa zanaa jedhanii jiraachuudha jedha. Kanaan otuma jirru barnoota kutaa 12ffaa xumureen carraa yuunivarsiitii seenuu argadheen gara yuunivarsiitii Jijjigaatti imala. Baay'ee wanta na jaallatuuf xiyyaaraan nageessee ofii immoo deebi'ee. Haa ta'uutii garuu walitti siqnee jaalala waan wal mi'eeffachiisneef walirraa fageenyaan jaalalli nutti toluu didee. Kanaan jaalalleen koos akka ati barattuun barbaadu yoo barachuu barbaadde digiriin achitti barattus asitti barattus tokkumadhaa qarshiidhaan sin barsiisaa jaarsa ergadheen seera qabeessaan sirna amantaa keenyaatiin wal fuunaa naan jedhee. Anis maatiin koo baratte malee yuunivarsiitii dhuunfaatti barachuu fi kan mootummaatti barachuun tokko miti heerumaaf ni qaqqabdaa otoo naan jedhanii lakki hin ta'u anaaf inni waliigalleerraa jireenya koo keessatti isin hin galchu jedheen jaarsa dhufu ulfinaan akka fudhatan hin dirqimsiise. Kanaan isaanis fedhii keetii kanaan booddee jireenyi kee yoo waa ta'e nuti keessan jiru naan jedhanii wanta barbaachisu hunda tokkitti mucaa isaanii intala dubaraa wanta ta'eef hanga humna isaaniitiin na bira dhaabbatanii cidhi bareedaan akka seera mana amantaa keenyaan nuuf taasifamee anaa fi abbaan manaan koo waliin jiraachuu jalqabne. Erga wal fuunee booddees akka na barsiisuuf waadaa waan naaf galeef barnoota koo barachuun jalqabe. Jireenyaan jiraachuu jalqabe kanattis yaa Waaqayyoo galata kee kunoo kan hin barbaadu kan hin fedhu jireenya gaarii jiraachuun jalqabe jedheen maddiitti maatii koo gargaaraa jireenya gaarii kana jiraachuun jalqabe. Abbaan manaan koo mana hojii meeshaa jaarsaa gara biraallee banee bakka sanatti immoo ani hojjechuun jalqabe. Guyyaa hojjechaan oola galgala sa'aatii 11tti immoo gara barnoota koon deema. Wal fuunee waggaa 2 hojii kana jalqabeen waggaa 1f baatii 6 xumuree. Hanga kanaatti jireenyi kan koof jireenya abbaa manaa koo jireenya jaallatamu jireenya jannataa jedheen isinitti dubbachuu nan danda'a. Qabeenyi keenyis wanti argannus bifuma kanaan dabalaa bulaa. Galgala yeroo walitti gallu har'a bu'aan keenyi kanaa kanan argadhe wal jennaa. Waan argatu homaa tokkoyyuu nan dhoksu. Gara fuulduraatti wanta karoorsinu wantoota adda addaa waliin haasofna. Abjuun mul'anni jireenyi boriif jiraachuu barbaannus kan ajaa'ibu ture. Kan dhaabbatu kan fakkaatu kan hin kufne kan kufe kan fakkaatu kan hin dhaabbanne jireenya keessatti hin jiru mitiire. Kanumaan utuu jirruuti gaa'ela keenya waggaa 2 booddee abbaan manaan koo maallaqa hojiirraa qarshii 200 gara dubartii tokkotti tiraansfer otoo godhu tekstiin yookiin immoo maallaqa bakka tokkotti gallee kana jii qofa maallaqa irra keenyu gara kootti galaa. Anis meeshaa bitee ture jedheen calli jedheem. Haa ta'uutii garuu maamiloonni meeshaarraa binnu kan beekaman maallaqni akkuma darbeefitti kuusaa meeshaa isaanii keessaa meeshaa wanta nuuf fidaniif meeshaan kaleessa bitte maallaqa haga kana tiraansfer gootee kan keef qofadha moo ana bira hin dhufuuyii jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni ni dhufaa jedhee bulee qarshii 100 gara warra meeshaa irraa binnuutti tiraansfer godhee meeshaan dhufee. Anis galgala kan 200 isa dhagee jennaan haaraa maallaqa baastaan jedheeni. Kanaanis isa mucaa fira koofin tiraansfer godhee naa liqeessi jettee na gaafattee jennaanii jedhee naaf deebisee. Yeroo kanaanis na gaafachuu hin barbaachisu ree qarshii amma kana fuutee al takkaatti nama tokkoof yeroo ergitu mucayyoon immoo mucaan fira kee qarshii amma kanaaf ati amante eenyudhan jedheeni. Yeroo kana innis maqaa ishee fi suuraa ishee natti argisiise. Abbaa manaa koo mitiire tole jedheen amane. Dubartii wantan ta'eef wanta galuu fi wanta ba'u hordoquufuun qaba mitiire yoom siif hin deebisa jettee jedhee yeroon gaafadhu baatii tokko booddee deebistee jedhee naaf deebisee. Tole jedheen kanas amanee baatii booddee nan gaafadheeni. Lakki naaf hin deebisne naan jedhee baatii 2 booddees nan gaafadhee. Guutummaatti yoo siif deebisuu dadhabde hanga ta'e irraa siifaa deebistuu jala jalaan siifaa kaffaltuun jedheeni. Innis tole jedhee baatii 3ffaa baatii 4ffaa eegeen yeroo maallaqni kuni deebi'uu baatu maallaqni kuni na aarsaa waan na tureef maallaqa kana argachuuf bu'aa wayii jiru wantan beekuuf obboleessisaa tokko gara mana hojii keenyaa yeroo dhufu abaluutiin beektaayii ishee fira keessanii jedheen gaafadheeni. Obboleessisaa abalu nama jedhamu firumayyuu hin qabnu jedhee naaf deebisee. Maqaa ishee wanta natti meeruuf hiriyaa tokko baankiitiin qaba. Maqaa kanarraa lakkoofsa bilbilaa akka naaf fudhu gaafadheen lakkoofsa bilbilaa mucayyoo sana argadhee. Teelegiraamii yeroon galchu naaf baasee. Suuraa ishee yeroon ilaalu wanti dhokataan guyyaa tokko ifa bahaa
hangasitti obsuun dirqama barreeffama jedhu tokkon argeem homaan shakkineem suuraa abbaa manaa koo sirriitti akka mul'annetti akkammoo guutummaa guutuuttis hin wallaalchisne gootee profaayilii ishee keessa bakka hedduu keesseetti suuraa sanaan kan ishees waan keessa jiruuf obboleessa isaatiin mucaa kanan beektuu jedheen gaafadheem yeroo kana inni lakkii ani hin beekuu haa ta'uutii garuu guyyaa tokko moo guyyaa lama obboleessa koof ishee waliin argee beekanaan jedheem amma gaa dubbiin bitaanatti galuu jalqabeem kanaa ol of keessatti shakkuun wanta na barbaachiseef profaayilii telegiraamii ishee keessa seeneen galgala yeroo inni ciisu mucayyoon kun maaliif profaayilii kee godhatteetti jedheen gaafadheeniim yeroo kana inni fira koodhaa mucayyoo yeroon darbe sitti mee jedheenaaf deebiseem anis erga yoomiitii firri obbolaan kee hin beekne suura kee profaayilii kan godhattu jedhee yeroon gaafadhu narraa rafii galgalaan dubbiin barbaadu naan jedheem gaa'ilaan waggaa 2 naannoo baatii 6 xumurreem abbaan manaan koo icciitii na dhokseeruu qaba jedheen karaa ittiin bilbila saabaneen beekuun danda'u barbaaddachuun jalqabeem kanaan galgala yeroo inni rafu teelegiraamii isaa bilbila koorra kaa'een hordofuun eegaleem maqaa gara biraatii waliin haasa'u kana qofaa mitiim barreeffamaan saalqunnamtii waliin raawwatu ammallee kanaan hin dhaabbanneem fiilmii saalqunnamtii garaagaraa waliif erguum haadha manaa ta'anii abbaa manaan ofii nama waliin kana yeroo godhu kana yeroo raawwatu arguun ol kan nama dhukkubsu hin jiru mitire guyyaa 4 kana ilaalaa ooleen miseejjii balleessan illee bansiiseen guyyaa isaan wal baran irraa kaasee wantoota dubbachaa turan waraqata irratti galagalcheen piriinti godheefiin hodhu kun gaa'ela siifaa ta'u jedheen harka koof miilla koo qabeen fedhii kiyyaan gaa'ela kanatti waan hin seeneef ija warra koollee hin argu jedheen gara magaala biraatti badeem hiriyaa tokko magaala biraa kan teessunan qaban ture ishee biran deemee kan nama ajaa'ibu bilbila koolleen fudhanneem boorsaa kiyya keessa qarshii 2,000 jira sanaan afuura koon dhoksadheem maatiin koo na barbaadu eegalaniim abbaan manaan koos na barbaadu eegaleem haa ta'uutii garuu mucayyoo kanaan hiriyaa koollee akka taate waan beekaniif bilbilanii ishee gaafatanii jennaan lakkii akka jettu taasiseen hanga torban 3tti lakki akka jettu taasiseeraam torbee 3 booddee haati koo baay'ee dhiphannaan haadha kootti himteem haati koo dhufe malee jennaan lakkii hin dhufiin anatti dhufa jedheen har'a bor jechisiiseen booddeemmoo dagachiiseem abbaan manaan koos haadha koorraa dhagahee kallacha bakka ani jiru dhufeem haa ta'uutii garuu yeroo inni na bira ga'u gaaffii tokko qofaan si gaafadhaa jireenyi kan koof kaffin kee gaaffii kanarratti hundaa'a jedheen deebiseefi innis maalinni yeroo naan jedhu waliin ciisteettaayii mucayyoo kana waliinii jedheen gaafadheeniim eeyyeen ciiseeraa lammata isheetti hin deebi'u dhiifa manaaf godhii jedhee na gaafateem kanaan ani qabeenya waan qabduuf si waliin hin jiraachaa jira mitii si jaalladheen of eegeen mana kooti jedheen gatiitti kanfaleen si waliin hin jiraadha malee gaa'ela keessatoo jirtu dubartii biraa bira geessee dhimmatti dhuftee anaan immoo xureessitu cubbuutti galchitu hin qabdu achuma jireenya kee jiraadhu jedheen deebiseefiim kanaan maal jedhee yoo deebise gaariidhaam waan nyaattuuf waan dhugdu gaafa dhabdu miila kootti dhuftee na kadhattee mana kanatti galtaa naan jedheem yeroo kanaani qabeenya kee boollatti naquu dandeessaa kadhattu yoo ta'eyyuu si waliin jiraachuu miti mana kee dhufee galuu miti ija kee arguun barbaadu ati nama toon taane sareedha jedheen ofirraatii gaggeessee kanaan gaa'illi koo xumurameem mucayyoon kun kanani waliin torbee 3 jiraadhe maaliif akkas jettaa maaliyyuu yoo ta'e hanga waliin turte waan hortan waliin adda qoddachuu qabdu humna keetu achitti ba'ee ati dubartiidhaa hinsiif malanaan jettus lakkii kadhadheen daandirra jiraadha malee gara mana isaatti deebi'u qabeenya isaatiin nan bulchuu anaaf waaqti kannaaf kenne jireenya gara biraan qaban jedheeniin hiriyaan koo hin goyyoomiin gamna ta'ii sitti hir'isiin malee akka barbaade yoo ta'e maal si dhibe naan jetteem anis hanga kanaa gadi buutee qulqullummaa kee ni xureessita jedheen hin yaadu jedheen mana hiriyaa kootiillee baheem garriin deemu bitaanatti galeem eenyummaa koo haalan keessa jiru eenyulluu akka beeku gonkumaan barbaadu kanaan naannoo torbee 2 mana amantaa afadheen balbala mana amantaa jala buleem kanaan booddee maaliin ta'a jireenyi koo akkam yeroon jedhu mana namaa mallee qacarameen nan hojjedha jedheen magaala hiriyaan koo jirturraa isheen waa'ee koo haasofti jedheen gara magaala biraatti imaleen eenyummaa koo jijjiireen hanga dhukkubni kun narraa galutti gadi jechuu of dhoksuu arraba koo hidhuun qaba jedheen jireenya akkamii keessaa baheen mana nyaataa daandii irratti gurguramutti hojjettuu ta'een hojjechuu jalqabeem barnoonni koos gaa'illi koos qaba kan hin jedhu nan jiraachisa kan hin jedhu meezoo
dumbullollee kan hin gargaaruuni maatii kooseen gara biyya biraa deemee mana sana baatii of hojjedheen achuma maatiin sun waa'ee koo yeroo baranitti buna jalqabii bakka kanatti buna yoo hojjette gabaa gaarii argachuu dandeessa naan jedhanii anis tole jedheen mindaa kootti dabaleen buna achumaan jalqabee gabaas nan argadhee haa ta'uutii garuu dhiirotaaf kolfuu waliin haasa'uu garaa koo kennuufii waan hin dandeenyeef hin ulfaatti keessi ishee hiikamaa miti naan jedhanii kan maamila naaf ta'u hundi hin na baqataa bilbila koo nam tokkoof hin kennu eenyullee yoo naaf bilbila jalaan kaasu maatiin koo haatiif abbaan koo obbolaan koo jireenya akkanaa keessaa quufatu ishee baasinaan jechuun balleessaa natti muraniiru ija nam tokko isaanii arguu hin barbaadu bifa kanaan buna gurguraa waggaa 2 dabarsee waggaa 2 booddee umriidhaan reefuma waggaa 27 28 kan ta'u tokko dhufee gaa'ela qaba akkana naan jedhee fuulli kee yeroo hundumaa walitti qabamaadha hiikamtee nama waliin hin haasoftu bunni kee otoo qulqullinaan qabu ta'ee namni tokko dhufee fuula kana ilaalee buna sirraan dhuguu namni maal si godhee jennaan fuula kee akkanatti gurraachisitaa jedhee na gaafate yeroo kana ani waan si galchuun qabu buna kee dhugdee deemuu dandeessaa yoo barbaadde hin kanfaliin maallaqan qabdu taanaan sin affeeraa kanaan ala haga kanaatti kan si dubbachiisu hin jiru jireenya kee jiraadhu jedheen nan deebiseefi yeroo kana namni kun akka ati abbaa manaa kee waliin wal dhabdee jireenya jibbitu kana jiraachaa jirtu nan beekaa haga yoomiiti nama dhokattaa jedhee naaf deebisee kanaanis anaan beektamoo waa'ee kee eenyu sitimee yeroon jedhuuni siin eenyummaa kee beekuun hin barbaachisu hojiin kee guyyaa guyyaa namatti ni himaa bifa kanaan haga yoomii jiraatanaan jedhee yeroo kanaanis rakkina mataa koo anumatu hiikkataa waan si galchuu hin qabu jedheeni kanaan innis ammas deebisee otoo nan galchu ta'ee torbee 2 guutuu walitti aanseen waa'ee kee beekuuf mana kana dhufeen bunan dhugun ture buna kee jaalladheen otoo hin taane miidhamuu kee waan hin argee fi haadha manaa kootu gara keetti na ergee akkan si gargaaruu fi naan jedhee anis eenyudha haati manaan kee waa'ee koo maal ishee galchee waa'ee koo immoo maal beetii yeroon jedhuuni maatii mana kana hojjetanii waliin walitti deemuu karaa isaanii waa'ee keen dhagaheeraa jedhee natti hime kanaanis maal na gargaaruu dandeessariin jedheeni innis deebisee abbaa manaa siif ta'uu hin danda'u haa ta'utii garuu fira nama tokko magaala kana keessaa qaba jettee akka ati yaaddu nan barbaadaa naan jedhee tole jennee haasoon keenya kanaan itti fufeem sa'aatii dheeraa haasofne bulees akkanuma dhufeem jireenyan jiraachuu barbaaduu fi jireenyan jiraachaa jiru garaagarummaa guddaa akka qabu yeroon itti himu akkana naan jedheem ilayaa obboleetii koo yeroo baay'ee jireenyi nuti jiraannuu fi fedhiin keenyi garaagaradha akka fedhii keenyaatti otoo jiraanna ta'ee yoona hinaaffaan reyaa obbolaa keenyaa dhiigan obaasaa nuti kan dandeenyu hanga ta'ettidha sanaan booddee hin dandeenyu humna dhabnaa abdii kunnaa bakkatti abdii kunnee immoo namoota nu caalan abdii kuchisiisuuf yookiin maqaa isaanii balleessuuf yookiin hanga lubbuu isaanii dabarsitutti hammeenya irratti yaaluuf namoota gahudha akka fedhii keenyaatti gonkumaa jiraachuu hin dandeenyu haa ta'uutii garuu yaa waaqayyoo akka fedhii kiyyaatti otoo hin taane akka eeyyama keetti na jiraachisi yoo jenne jireenya hin taane keessattiyyuu jireenya gadi bu'aa jireenya rakkinaa jireenya qoromsa qabu keessattiyyuu gammannee jiraachuu dandeenya jedhee natti hime anis hojiin kee maalidha kana hundumaa kan na gorsitu yeroon jedhuuni ani mana amantaan tajaajilaa barnoota saayikooloojii baradheeraa tajaajilli koo namoota gaa'elaan adda ba'an irra deemeen walitti araarsuu rakkoo isaanii furuuf yaaluudha rabbiif galanni haa ta'u haga ammaatti gara koo dhufee yookiin furmaata yookiin abdii kan dhabeeroo hin jiru jedheenaaf deebisee namni kan barate yeroo fakkaatu keessi namaas nama sana dhaga'uuf humna godhata mitire tole jedheen dhaggeeffachuu itti fufee haalli amantaa kee akkamii jedheena gaafatee yeroo kanaanis yeroo maatii koo bira jiru waaqayyoon baay'een jaalladha baay'een tajaajila ganamaaf galgala mana amantaarraa hafeen beeku gaa'ela argan dhaabbadhee booddee garuu yeroon dhabee abbaan manaan koollee nama amantaatti deddeebi'u ture sirna mana amantaanis wal fuunee haa ta'uutii garuu yeroo sana kan laaffachuun jalqabe amma immoo waaqa waliin iyyuu akka hiriyaatti nama walitti bu'anii jedheen deebisee fi kanaan namni kun elaa kunoo waaqayyo bultii sana siif kan hin barbaanne akka amantaarraa fagaattee waan beekuufidha akka fedhii keenyaatti otoo hin taane akka fedhii isaatti nu jiraachisuu fedha ammallee kan amma jiraattu kuni fedhii waaqayyo akka ta'uuf kadhachuu jilgeeffachuu hojii hojjettu qofa otoo hin taane waaqayyoon illee ajandaa godhattee jireenya kee keessa kaawwachuu qabdaa jedhee na gorsee
yeroon duubatti deebi'ee ilaalu kanan dhabe abbaa manaa koo jireenya koo ton taane waaqayyotu jireenya koo keessaa dhibeetu waaqayyo wanta jireenya koo keessaa dhibeef wantin qabadhe wantin jalqabe hundi fiixaan naaf bahuu dideem waaqayyoon waan hin gadhiiseef nama sakaaniif illee gaarii ta'uu baadheen maatii koo abbaa manaa koo hiriyoota koorraallee fagaadheem maamila ta'anii namoota na bira dhufaniitiif illee fuula gaarii hiikameen dubbisuun dadhabeem egaan namni kun baay'ee na gorseem guyyaa hedduu natti deddeebi'ee gatii natti kanfaleem mana isaattis na fudhatee guyyaa dilbataa waliin ooluun eegaleem maatiis naaf ta'aniin suuta jijjiiramaan dhufeem naannoo torbee lamaa qofa natti fudhateem eenyummaan koo ni jijjiirameem fuulli koo ni ifeem duubatti deebiseen waa yaaduun barbaadeem kunis maal yoo ta'e gaariidhaam abbaa manaa kootti deebi'uu baay'een barbaadeem kanan dhabe jireenya koo keessatti abbaa manaa kootu hin taane waaqayyoonidhaam waaqayyotti araaramiin jireenya koof immoo abbaa manaa kootti deebi'een waaqayyo jireenya koo keessa galcheen jiraachuun fedhan tureem haa ta'uutii garuu waa'ee isaa yeroon kaafadhu dubartii sana waliin akkuma ani biraa deemetti jiraachuu akka jalqabeen dhagaheem gaa'ela namaa diiguu ta'a mitire waaqayyo isaaniif haa eebbisu jedheen carraa mataa koo eeggachuun jalqabeem ofitti deebi'een nagaa ta'een fayyeen baatii 4 ergan dabarsee booda karaama dargaggeessa yaada gaarii kana naaf qoodee dargaggeessi tokko na dhufeem akkuma koo gaa'ela isaa kan dhabedhaam kan isaa immoo haati manaansaa goyyomsitee waggaa 4 erga waliin turtee booda wanta inni qabu bakka inni hin jirretti gurgurtee baddee jalaa kan deemtedhaam wal barree innis eeyyama waaqayyootiin nama jiraachuu barbaadudha walii gallee jaalalan ijoollummaatti kan faleen caalaa amma jaalalan godhadhe jaalala kabaja ulfina abbaa manaaf kennamu akka eeyyama waaqayyootti argadheen jireenya kaleessa caalu maallaqaan qabeenyaan otoo hin taane sodaa waaqaan kan bitame kan abboomame jiraachaan jiraam daa'imas abbaa manaa koof godheeraam kaayyoon koo ganamaa fedhiin ani qabu jireenya maallaqa hedduudhaan guutame yookiin biyya hambaa yookiin immoo biyya keessa mana gaarii konkolaataa gaarii fi kanneen kana fakkaatan tureem haa ta'uutii garuu sanas waaqayyo naaf kennee tureem haa ta'uutii garuu san argadheen waaqayyoon immoo jireenya koo keessatti dagadheem amma garuu ani mana bunaa koon hojjedha abbaan manaan koo hojii humnaa hojjeta mana koo keessa waaqayyo jira sooressa yoo jedhame nama nagaa qabu waaqa isaa waliin araaramee jiraatudha anaaf kuni ta'eeraam kana ol jireenya koo keessatti wanti barbaachisu hin jiru maatii koofillee nagaa ta'een nagummaa koo jaalalan amma ani qabu yeroon beeksisuu fi isaan kan fedhananirraa maallaqa waan bu'u waan na ta'eef humna koo xiqqootiin nan godhaa fi suni garuu isaaniif gahaa wanta hin taaneef jireenya ishee kaleessaa tuffattee qooftee wanta nan jedhaniif dubbi isaanii badaan barbaadu kan isaan na fedhan maallaqaaf qofaam isaaniin irree ofirraa fageesseen magaala namma jiru kana waaqayyo naaf eebbisee keessa jiraachaan jiraam kana olis wanti hin fedhu hin jiru amma jireenyi koo sababa gorsa nama tokkotti tasgabbaa'ee toora qabatee jiraachaan jiraam rabbi akkanumaan siyaa jiraachisu naan jedhaam ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaam. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa nagaaf jaalalli tokkummaan bakka turtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e akka irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu yaada waan irraa barattan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.